kana malee amma dubartiidhaaf kanatu malee galanni dubartootaa kana ta'e ijoollee arsii gadaba saasaa yoo jiraattan kottaa wal galaa mucaa kana qoradhaa sana booddee mucaa isa gate kana qoradhaa nuu fida ijoolleen gadaba saasaa torba barreeffadha keessattuu shamarran Dubaayin keessatti waan barbaadan gochuu dandeessu. Lakki yoo jettan immoo maqaa hunda keessaniitiin geessee mucaa deebisa sababni isaa borga nama kasasamuun barbaadu intalli amaaraa barana na kasaste suni sababii intalatti Oromoo airportiitti katamte dhaqee viidiyoo waraabee jennaan footoo wal biratti nu kaasanii kisiinatti banan Oromoo poolis xaabiyaa dhaqu intala mana xalabaatii baafteedhaan hin kasasame waan rabbi na ammaan biyya kana keessaa bahuu hin danda'u yeroodhaaf kisiin narra jira ammas inni kunis borna kasasu nan beeka yoon fudhee gale immoo na qabsiisuu iyyuu danda'u sharrii namni biyya kanatti hojjetu gatiin hin beekne jennaan. Mube amma ishee lakkoofsa namtichaa hin qabu jettee tiktookii isaa yoo qabaatu. Mobaayiliin hirkaa fuudhamee jira. Mee ijoollee qaasiin fayyatti sirnaa godhaa leencoo fa'aa boonaa fa'aa ijoollee. Beeka kan jedhamaa sun akkam ta'e. Cicha nan beekan jedhee isheetti godhaan jedhanii soban. Soba walumaa galee foololuma guddifachuu. Yaa Mubaarak. Seerrinis wanti dhugaara malee seerri biyya kanaa akka seerri biyya keenyaati miti beektaa. Waan dhaabbateeti waa murteessa. Miciyyoon kun jalqaba maaliif ala gaddarbamteenis suni oggusan lafa kaamtii jalqaba inni abbaan fuudhe san maaliif achii fuudhee as fidee darbaadha. Kunis hin laalama. Wanni nu amma barbaanne biroo koo bayaan abbaan dhiyaatee kanaaf hangate nuuna jedhudha maa biraa miti. Maraatu ta'uu dandeessi mucaan. Nama waraanuu dandeessi. Nama ciniinuu dandeessi. Tawakkalumaan bira taa'aa jirra malee hin beennu. Xabiyaasiin itti bee jennaan fuunee galla. Mee maqaa firoota keetii biyya kana keessa jiran waame. Ijoolles keessa jira mul'aakuu isaanii. Firoota kee laaf maqaa waamati. Maqaa waami. Wasaapidhaan viidiyoo mucayyoo hin gadda argine. Mubii bira hin jiraadha. Yamanni masaanuu tokko ka'amuutu birrii ji'a tokko ji'a lamaa fi Bakkichuma bukkee jirra. obboleeyyan ta'e namni as ka jira walumaa galatti abbaa tokko jira namni baane nama lama. Mee obbolaa abbaa tokkicharraa baatan si dabani jetta moo si jibbani jetta? Laa isaan akka tokkocha mootu sagalee isaan dhagayaa bara bakka hin jirullee hin beeka. Bakka hin jirullee hin beeka. Yoo ani shin tibeetti barbaadu sagalee ol kaasee dubbata. Shayxana miti garuu isumatu dubbata malee. Sagalee ol kaasee dubbata yoo ani shin tibeetti dhaquu barbaadu ashinti ulfi shin tibeetti naan kenni nama dhiiraatu na gargaaraa ture jechuudha. Eessatti? Asi bakka amma jiru kanatti. Sagalee isaan nageessaati? Inni hagaya sagalee isaa hagan itti dawwalee iyyuu birriitti yanaafiidhi. Ani karaa irra jira. Nalleen qarqaariin mana ijaazaalee naan barbaadiin birri miti qofa naafi taaksii furraa kafalee mana ijaazaa barbaadadhaa jennaan fidu birri naan jedhe. Fidu birri Itoophiyaa dawwala malee naan jedhe. Lakkoofsa Itoophiyaa kan fira keetii qabda? Galgala dawwalanii namni bari Itoophiyaa dawwala. Kenname lakkoofsa fira keetii kan biyya. Duwwaa sagal kan maatii. Duwwaa sagal 20. Eshi. Qoy meme. Waan adda baafadhu qaba. Waan adda baafadhu qabna. Maalitti? Miitii godhasiin Akkam jirtu? Nagaa alhamdulillah. Jirra kanatti rabbi. Maqaan keenya ni. Jamiilaa beektaa? Jamiila. Beeka. Eessa jirti? Dubaay. Dubaay. Firoonni biyya kana jiran eenyu? Firoonni si biyya kana jiran Jamiilaan mataan si nagaadhaa? Jamiilaan nama nagaadhaa moo nama dhukkubfattu wayiiti? Nama nagaati. Nama nagaati. Ijoolleen maaliif gatarree asitti? Maaltu gati maa? Ayyee bilbila ijoollee fira asii fira keessan jiran naa kennuu dandeessaa? Maal taateef? Jara Arabaatii wal loltee bakkee jirti. Jara Arabaatiin? Eeyyee. Bakkee jirti. Ayyee. Assalamu alaikum. Biiroo moo watara jirti? Maal jettee? Biiroo jirti moo watara jirti? Biiroon jirtu warra biirootiinis wal loltee baate.
biiroollee eeyyee lakkoofsa nuu kennuu dandeessaa ijoollee fira as keessaa qabdan. Diraayee innoo achi keessara maal taate namaa walloltee baate moo waa turu. Lakkii wallaahi waa tokko nukkubne kunoo fayyaa jirti amma lakkoofsa baraazarii naa kennatti nan dawwalaafi. Sagalee si dhaga'uu barbaaddaa? Itti naase. Ittiin dubbadhu wanta kana nama hin jiru yalla. Maalidha arta? Maal taate? Hooma takka iyyuu hin taane lakkoofsa kuubaa bichaa kenniifi birri akka irraa naa fuudhan godhu. Maal Dalagaan barbaadu birrii xiyya qofa kanaa fidu godhi birrii aanaa fidu isarratti birrii yookiin birrii xiyya 2,500 birrii biyya kanaa karra erge sarannaa ergee dalagaan seensisanii akka barbaadan naa godhani birrii xiyya qofa naa erguu sarara dawwala. Erge mee ilaaluu maafi barri dhagaa bakkichaa akka ilaalanii. Okay, saatii masii danda'ame faayilaa osoo hin taane viidiyoo maali mee ergi rakkoo qabu waasaapii dhuma. Mubarak Jimmaa miti ijoollee. Naannoo masaa. Obboleessa koo Mubarak Musammaan jedhama yoo miidiyaa irratti nan beennee fi na baradhu nama gaafadhu ofii keetii nan beenne. Amma Mubarak Musammaan jedhama. Mucaan akka taartu bakkee dhaabataa jirtu nan arge obboleettiin koo mana naaf galtu yoo jette lakkoofsa obbolaa keetii kenna. Lakki yoo jette bakkeetti dhiisee deema. Maa booddee wal qorannan. Bilbila kiyya qaba. Yeroo wanti jedhaa jiruufi. Nu mana hojii jirtiin beennaa. Innaa namni mana hojiitti yoo arabtoota godhabe mana biiroo jiraata. Innaa kana hundaayyuu dhageennee maal taatee waan jennu irra geennee eessa jirtaa eenyuun bira jirtaa jedhaa ni jiraa bara. Mucaanii warra biirootiinis walloltee baateetti. Waan haaraa miti kun wama jiru. Waliin galle edaa keessa galteetta jennaan biraa baate edaa keessa galchanii hojii galchuu didan jennaan. Inni isa kana nuudhiisi ati biyya jirta nutu beeka. Obboleettii kee hagargaaru lakkoofsa obbolaa kee dimaa kennuu sodaatteet. Yookiin nu kennuun barbaanne taana kaardii nutti hin gubin. Dhiibnee deemna. Laa wanti gootani. Ishii. Lakkoofsa mucaan bilbilaati keessan kana kennaasaa isinii dawwalu. Nu kennuu dandeessu. Jechuun lakkoofsa isaa imoo malee lakkoofsa daarettiin qabu jedhaa biyya sanii. Ati garuu obboleettii dhuma keetii mucaan kun. Obboleettii eegaa hangafa isiitii baran. Lakkoofsa nu kennuu sitti jabaa garaas nyaata jechuudha kan obbolaa keetii. Wallaahi hin qabu lakkoofsa isiin humbeetti lakkoofsa imoo isatu kiyyee qaba malee hanqi isaan qabu. Ayyeebba. Innaa imoodhaan ammoo motora itti dawwalee lakkoofsa keessan kennaafi. Abbaa Gadaa. Isinii dawwalu jedha. Abbaa Gadaa. Ittiin dubbadhaa waan beektanu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dubbadhu waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Lakkoofsa irraa nu fuudhaa kan obboleessaa Abbaa Gadaa. Abbaa Gadaa mabruuk. Mube maal jettanii mara nageenya waan reefi. Mucaan kun gatamtee hadha torban sadii bakkee bulaa jirti. Bakka sanatti deebi'oottan kunoo dudubba kootii dhaqeen deebi'ee si agarsiisa. Firaashii kadhattee bakkee irra bulaa jirti ijoolleen mucaan kun naada wallaan dhaqee yeroon argu dhuguma firaashii kadhattee bakkee irra torban sadii guyyaa 21 bakkee bulte. Namatu fidee nagatee jettee waa hundarra geenye jirra. Amma lakkoofsa obbolaa barbaanne. Lakkoofsa obbolaa barbaanne biyyatti dawwallaan obboleessi ateenyuun warra eessaa jedhee na qorata kun. Biiroo akkas baate siin biiroo maal baate? Hin dhaqanii Eenyu? Eeyyee. Biiroo maal taatee baatee jedhaa labar biiroo jirtiin biiroon itti gaafatamummaan qabu. Biiroo walloltee baate siin jenne obboleessa koo obboleettii keetii garuu obboleessuma keetii. Biiroodha qaraamaa. Obboleettii jedhaan jiru. Nube, koya afaan arsiiti itti haasofna afaan arsiiti itti haasofna. Itti naasaa Oromiyaa baashii. Itti naasee kun ijoollee naannoo keetii. ka jedhu inni mucayyoon ka fidu dallaala fidee karatti gata. Abbaa Gadaa dallaalli biiroo wayiitu fidee biiroon sun hojii galchiidhaan hojii ta'uu fidee jennaan kaansileeshinii fudhattee baate akka carraa madaamiin biyya kanaa kaansileeshinii kun kennitu ji'a sadiitti. Kaansileeshinii kennanii jennaan baatee biiroo nannaan utuu jarri hojii hin galchin itti lakkaa'e mucaa kanatti karaamaa idaa. Yeroo ijoolleen kanaa biiroo aarte biiroodhaa baddi biiroodhaa inda'um nagaadhaan walii mallatteessanii warra biiroo biraa baate. Jedhi malee amma immoo lakkoofsa obbolaan qaba erga jette obbolaa kee eeyyamsiifnee yoo fuunee galuus ta'e Abbaa Gadaa intala dubaraati akkamitti fuunee galla bakkee argine makiinaa keessaan jirra
Seeraa Amma namni miti. taasaa jirtan kun obboleessa. Obboleessa biyya jira lakkoofsa biyya kanaa bilbila jalaa fuusisani. Eenyu akka fuusise shakkii qabna nu. Garuu amma nu eenyuun barbaanne obbolaa barbaanne jennee dawwallaan ateessa maaloodha jedha kun obboleessi ittiin haasaa bilbila ijoollee as keessa jiran nuuf kenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nagaa akkam? نغامي كم يرتاح؟ Gaarii galata rabbi. Maali waan siin jedhan kan hawaasni waan siin jedhu dhagaan jirtu reeti obboleessa mucayyooti. نغا جرا جرا نقولي سموشايوتي. مشايون تنامني بيو راندي. Sila dhagee hiikaa. سجلتي مال تادي. إنتو جلगा भी माल ताते बाते ए हम बियो इसमें सगिरती जरे गाफत जिराबर Amma wanni godhuu siin jedhu ani na dhageessaa? इन्ना गाए Beeytaa wanni akka